akka moottan hordoftoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbii bakka jirtan siniif baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbii fayyaa kiyya sinis akka nagaa naatatan hundi keessan bakka jirtanitti abdiin qaba har'aan kana qursiidhaaf yookiin immoo cireedhaaf kan nuuf ta'uun fidee dhufe warroonni qaama keessanii fuuqinaaf yookiin immoo qannasuudhaaf barbaadan jechuudha. Isaan sinii fidee dhufe siniin jedha amma laaqanni ga'u kun famu isaan sinii ga'utti kana fayyadamtaniit ganama jechuudha. Ofii kiyyaanitti fayyadamin sin agarsiisa siniin jedha. Kanaaf iyyuu waliin lallaqaa waraqaa isaa sin agarsiisa kana waraqanni isaa organikidha 100% organic chill speededha kan kuni waan faayidaa iddoo of keessaa qaba. Dhugaa rabbi siniin jedha faayidaa inni qabu kan isinitti himuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu iddoo fayyadamtanii ana kakootitti baay'ee natti tola. Keessattuu namoonni tokko furdinni isaanii garaacha bichaadha. Inni uffannoo gaafannullee akkasumallee fuula keenyatti illee akkasuma zayita fiduu yookiin immoo maal jedhuudha abuu cittoo isa fiduu kana jechuudha. Isa fiduudhaaf illee qaamni keenya furdate isa nutti fidachuu barbaadeenini kanaaf iyyuu isarraa afaan dhorkaa jechuu barbaadeenini gamaan waan antioxidant of keessaa qaba wantoota hedduu magnesium wanta hedduu kan isinitti waan of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo fayyadamtanii ana kakoo baay'ina fayyadessiniin jedha. Furdinni qaama keenyaaf gaarii miti akkasumallee ufna kiiloon keenya miizanni keenya baay'ate dhukkuba garagaraa nutti fiduu danda'a. Kanaaf iyyuu iddoo qaama keenya qusannee yookiin immoo irrisnee baay'ee gaariidha. Namni tokko baay'inaan garaansaa yookiin immoo borciisa badaa guddata. Isa kanaaf kun baay'ee gaariidha. Ganama isa kana fayyadamtaniit hanga laaqanni ga'utti jechuudha. Laaqanis immoo akkuma ufna keessanii baay'inaas wantoota iddoo fayyadamtanii baay'ee gaarii siniin jedha. Alatti hojjeta waliin laala waan ta'eef. Burcuqqoo kan yookiin immoo gilaasa kanas keewwadhee isaan booda fakkichaan naqa maaliif hin baay'ata waan ta'eef ugaan bishaan amma immoo bishaan kamitti naqa hoostan bishaan ho'asantti naqa. Amarga kan naqadheen booda daqiiqaa muraasaaf yookiin immoo sa'a xiqqashuudhaaf daqiiqaa 10 akkasitti qadaadadheen keewwadha. Bula namni waliin laalla. Kinooti daawwattoota koo amma daqiiqaa 5 yookiin immoo akkas daqiiqaa 5 irraan teessisne akkas fakkaata. Qadaada isaa erga akkasitti qadaadaniin booda xiqqashuu daqiiqaa xiqqoodhaaf teessisaati itti fayyadama. Isaan booda wanta isin itti fayyadamtan isaan alatti damma doota gaariidha. Dammi qaama keenyaaf baay'ee gaariidha. Enerjii nuuf kenna akkasumallee naachuraal uumama waan ta'eef waan nu miidhu qabu jechuu barbaadan shukkaara itti fayyadamina wanta qaama keessan yookiin immoo garaa keessan akkasuma borciiwwan qaama keessaniif ta'us iddoo shukkaara fayyadamuu baattanii gaariidha. Fuqaa'uqinaa fi furdinaaf osoo hin taane fayyuma keenyaaf iyyuu shukkaara iddoo irrisanii baay'ee gaariidha siniin jedha. Isinitti immoo kiyyaa kan fayyadamutti keessattuu ijoollee warra biyya arabaa jirru kun amma danda'amatti itti of eeguu qabna. Waanuma arganne fayyadamuun barbaachisu jechuu barbaadan inni restooraansii immoo loomiin itti fayyadama. Loomiin xiqqashuu itti fayyadama. Warroonni keessatti cugaarra qabdan yoo sin miidhuu danda'e akkasitti fayyadamuu dandeessu. Garuu xiqqashuu itti fayyadamanii amma damman itti naqadha. Isinitti mul'ata dheeyyaadha.
baay'isanis xinneessitanii wanta isin miidhuun qabu. Sababa isaatis uumama waan ta'e waan uumamaati waan ta'eef waan miidhuun qabu. Isaan booda immoo loomiin naqadha. Erga akkasitti biccuu yookiin immoo xiqqishuu isheetti gootaniin booda isaan booda waliin hangaa. Ganama hanga laaqanni ga'utti kana iddoo fayyadamne warroonni burcii guddaa qabdan baay'ee gaariidha dhugaa rabbiif. Fayyaa keenyaaf yookiin immoo qulqullina garaacha keenyaatiif baay'ee gaariidha. Keessattuu iyyuu warri shamarranii yookaan laguun itti dhufe isaa akkasitti ho'aa kana iddoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha dheessinitti. Akka kiyyaan fi fayyadamu sinima baay'ee gaariidha. Qaama keenya nu qulqulleessa dafee. Kanan sinin jedha obboloota koo akka nuti kiyyaan fayyadamutti kanan fayyadama yeroo hunda ganama. Sinis yaala waan sinin miidhuun qabu wanta manatti fayyadamnudha. Immoo waan uumamaati shukaaratti fayyadamina garuu shukaaratti naqina sinin jedha. Kan fakkaata daawwattoota koo viidiyoo koo jaalattan like, subscribe, share naaf godhaadha. Fayyanaa ta'a galatooma.